du'a saanfeenu jetti gantuuni namticha caaluu nurraa ajjeese du'a saanfeenu jetti yartuuni namticha caaluu nurraa ajjeese baga walaa garre marti kehenna adaama qaaf qabsoo jala deemna baga walaa garre marti kehenna adaa bu'aaf jawwee jala deemna ta'akkanaa tanatu nu aharsaa garan qabne waa mara fakkaattu ta'akkanaa tanatu nu aharsaa garan qabne waa mara fakkaattu ka amaanaa gootota kaleessaa agalibsuu ijaatitti nyaattu ka amaanaa gootota kaleessaa agalibsuu ijaatitti nyaattu jarri garaaf yuutubbitti yahaddii yoom gabrummaa saba koo sallaalte jarri garaaf yuutubbitti yahaddii yoom gabrummaa saba koo sallaalte bayyanattee akkanaatan nihini takabsoo kennaa kadhassa kaalte bayyanattee akkanaatan nihini takabsoo kennaa kadhassa kaalte namticha cabsee nu burkuteessu falkan guyyaa shiira nutti yaadu namticha cabsee nu burkuteessu falkan guyyaa shiira nutti yaadu kuni namaa mizarii bulguuti oma takkaan garaa nama nyaatu kuni namaa mizarii bulguuti oma takkaan garaa nama nyaatu abiyyi jaawaari ma balleessu falkan guyyaa kanumatti yaada abiyyi jaawaari ma balleessu falkan guyyaa kanumatti yaada kana silaa dararumma lahanii akkamittiin garaa nama nyaata kana silaa dararumma lahanii akkamittiin garaa nama nyaata namticha cabsee gannu awwaaluuf sirna naftanyaa nurratti faarsu namticha cabsee gannu awwaaluuf sirna naftanyaa nurratti faarsu kakaasahee diina oromooti anabiyootiif hin qabunaasu kakaasahee diina oromooti anabiyootiif hin qabunaasu bilchiginnaan diina oromooti oppidihootu garaaf nu kaade bilchiginnaan diina oromooti oppidihootu garaaf nu kaade abiyyi gaagura nafta nyaati ka amaanaa kenna kara nyaate abiyyi gaagura nafta nyaati ka amaanaa kenna kara nyaate bilchiginnaan diina oromooti dhiiga dhiigaan baafachuun murteessaa bilchiginnaan diina oromooti dhiiga dhiigaan baafachuun murteessaa dhiiga qeerroo kaala faloo laaftan woboon baasuuf jira hin dhageessaa dhiiga qeerroo kaala faloo laaftan woboon baasuuf jira hin dhageessaa woboo dhufaa jirtan hin dhageenna finfinnetti tenne isin eeyna woboo dhufaa jirtan hin dhageenna finfinnetti tenne isin eeyna oromoon guutuun isin barbaada isin tuyyuu gaachana kan kenna oromoon guutuun isin barbaada isin tuyyuu gaachana kan kenna waan naftanyaan saba kenna goote abiyootiin uf dura qabdeeti waan naftanyaan saba kenna goote abiyootiin uf dura qabdeeti woboo dafaatii nu dhaqqa bahati sabni jedhaa woboon kiyyameeti woboo dafaatii nu dhaqqa bahati sabni jedhaa woboon kiyyameeti jawaar gantoota farra hin heyne rabbituti isa mootiin olaane jawaar taayyeedha farra hin heyne rabbituti isa mootiin olaane jawaar cunnuura farra hin heyne rabbituti isa mootiin olaane jawaar abiyyi farra hin heyne rabbituti isa mootiin olaane yaa rabbi meenuu baasii dhahaadha gooticha taakee cabsee wayyaane yaa rabbi meenuu baasii dhahaadha gooticha taakee cabsee wayyaane yaa rabbi meenuu baasii dhahaadha gooticha taakee cabsee wayyaane yaa rabbi meenuu baasii dhahaadha gooticha taakee cabsee wayyaane egaa uummanni oromoos ta'e uummanni biyyichaa gara qabsoo hidhannaatti lammi isaa bobbaasaa kan jiruu fi mirga biyya kana keessatti mirgi dimokiraasii addunyaa irratti kenname saba Itoophiyaatiif kennamee hin jiru mulqameera jechuudha sabni Itoophiyaa garuu saba addunyaa irra jiru keessaa sabni Itoophiyaa sabuma tokko achi gaafa dhibin immoo sabni Oromoo sabuma tokko jechuudha haa ta'u malee garuu gaaffii karaa nagaa gaafachaa ture uummanni Oromoo yookaan uummanni Itoophiyaa hundumtu fakkeenyaaf biyyi Tigraay miliyoona 3 qabxii wayii taatee
hiree murteeffannaa ishee mirkaneeffattee yommuu turtetti mootummaa gabroonfataan kun waraana qabutti bobbaasee uummata Tigraay irratti mirga abbaa biyyummaa isaan mirkaneeffatan mulqee uummata sanaa rasaasaan deebii ta'ee dachiirraa godaansisee waraanatti bobbaasee waraana sansakkaa hin eegganne waraana safuu waaqaaf safuu namaa hin eenne itti bobbaasuudhaan duguuginsa sanyiif maseenummaa Tigraay irratti geggeessee mirkaneessee jira. Ji'oota sadan kana akkuma Oromiyaa irratti geggeessaa jiru jechuudha. Uummanni biyyichaa hundumtuu dimokiraasii wanta jettu addunyaa irratti wanta argamtu ni fedha ni barbaadas ture. Haa ta'u garuu mootummaa abbaa hirree heera biyya kana balleessaa jiru waggoota 100 wayii fi Minilikiin tumamee Oromoo harma muraa harka muraa ture. Har'a immoo saba Itoophiyaa keessa jiru hundumaa irratti maseenummaaf duguuginsa sanyii raawwachaa jiru kana karaa nagaa yookaan immoo dimokiraasiin ni dhufti uummanni biyyichaa eeggachaa ture. Haa ta'u malee garuu of booda deebi'ee jechuudha. Dimokiraasii biyyi kun akka aduu gamaatti eeggachaa jiru. Paartileen morkattootaa yookaan siyaasaa marrillee kan isaan eeggachaa yookaan abdachaa turan of booda deebi'ee gattaa'eera jechuudha ofirra. Kanaaf filannoon amma kun akkuma kanaan dura miidiyaanis jenne sabni kunis waan gaafate karaa nagaa barataan gaaffii gaafatee rasaasaan deebii argate. Uummanni gaaffii argatee manni itti gubame. Uummanni falma waloo geggeessee biyyarraa godaansifame. Abdii kutatee booda deebi'eera. Sababiinsaa filannoo jechuun waa tokko hanga 10 gidduu kan jiru keessaa kan barbaadde filachuu jechuudha. Uummanni biyyichaa yookaan uummanni Oromoo filannoo mootummaan amma kijiba qopheessee itti jiru kana amanuu dadhabee of booda galagalee jira. Sababiinsaa wantoonni filatan hin jiran. Paartii badhaadhinaa mootummaan biyyichaa impaayera Itoophiyaa keessa jiru qindeesse duwwaatu qawwee waan qabuuf filannoo kijibaa qopheessee itti adeemaa jira. Irraan ala filannoon biyya dimokiraasiin hin jirre yookaan biyya qawween deebifamu keessatti filannoon geggeeffama jechuun sobaa jechuudha. Argamaa akkuma jirutti. Kanaaf paartileen dorgomtootaa uummata biyyichaa yookaan uummata Oromoo bakka bu'an hundumtuu kaan mana hidhaatti meelachaa yookaan qaamaa hirrachaa turan har'allee kan dhossaatti ajjeefaman ni jiru. Uummanni Oromoo mana hidhaa yeroo hidhee taa'a. Baay'een garuu lagarraa argamaa jira reeffisa. Poolisiitti hidhamee, godina irratti hidhamee, gandatti hidhamee, sadarkaa waliigala mana adabaa jedhamu mootummaan qopheessee jiru keessatti hidhamee kan jiru uummanni jiru jechaa kan jiru baay'eensaa reeffisaa du'arraa argamaa jira. Bakkee irraa du'ee argamaa jira jechuudha. Lagarraa argamaa jira. Qaama nageenyaa mootummaatiin mootummaan filannoo kijibaa qopheessee paartilee dorgomtootaa mana hidhaatti guuree kaan ajjeesaa kaan hidhee waajjira paartilee dorgomtootaa uummanni filannoof kan qophaa'aa jiru hunda cufee karaa qaxxaamuraa ammas aangoo qabachuuf hojjechaa akka jiru wal naman gaafachiisu. Addunyaan iyyuu deebii ta'aa jira. Uummanni biyyichaas deebii ta'aa jira. Kanaaf hundumtuu biyyi kun caccabee gara qabsoo hidhannootti dacha'aa jira jechuudha. Filannoon biyya kana keessa hin jiru hin geggeeffama jedhamees hin yaadamu. Sababiin isaa immoo wantoota nama tarreesse qaamni filannoo hirmaachisu hundumtuu mana hidhaa mootummaan qopheessetti guurame waan jiruuf jechuudha.